Egaa akkuma argaa jirtanii dhugaa dubbachuuf waan kan ergan argee ani dura siin jaalladhu garuu ni nyaadhullee nan jibbe jechuudha. Isinillee ilaala kun dubbii sobaatii miti dhugaadha. Ashama harka fuunee hordoftoota kabajamtoota taanaan ibsuuf kadhachee irratti argamtanii jirtu bakka jirtanitti nagaan waaqessanii baay'eetu jecha. Dhugaa dubbachuuf kana argee jechuudha. Joboon moo ija kiyyaan arguun jibbee jechuudha. Akkuma argaa jirtan waan irraa hojjetamu ilaala. Akkamitti akka hojjetamu yani dura beektanii aannan horiitirraa waan hojjetamu wayii natti fakkaataa ture jechuudha. Dhugaa dubbachuuf baay'ee tokko rifadhee manuma keessatti duraayyuu hin jaalladhu joboonii kana nyaadhullee beektanii manuma keessatti ijumaanis arguu baay'ee tokko na jibbisiisee jechuudha. Kanaaf warreen joboonii nyaatanii dhuguma ijoollee baay'een beektanii ani qalliin itti fakkaate dura yoo irra haasaa turanii amma viidiyoo kana argutti dhugaa natti fakkaanne joboonii kana nyaatinaa jedhanii beeksisa irratti illee waan intini arboon illee kasichaa turte jechuudha. Karaa ijoollee baay'eetu maxxansee joboonii kana fayyadamina aadaa haasa'u jedheetuman sim jedhee jechuudha. Yoo nan laalu ergasii viidiyoo kana natti erganii baay'ee tokkoon rifadhee akkana taanan dhugaa dubbachuuf nyaachuun shaggaa miti. Biyya keenyattis tarii shaayii keenya nyaanna malee waan akkana kana fayyadamnu yookiin immoo yoo ani jaalladhu dhugaa dubbachuuf akkuma argaa jirtan yaa wanti nu nyaannu kun biyya Arabaa keessatti dhugaa dubbachuuf waan foorjiliidha malee ani orijinaaluma bakka beektanii na jibbisiisee jira nyaatuma isaaniitu. Gin unqulaan irra yeroo tokko maxxanseetan ture ijoolleen ergasii unqulaalii jibbinee hojii kee nan jechaa turtanii yaa wanta argan tokko wanta bakka beektanii dhugaa dubbachuuf maaliif hin dhiyeessine dhugaa dubbachuuf tarii unqulaaliin ammoo biyya kana keessatti unqulaalii takkitti gosa takkitti qofa miti. Unqulaaliin kun walii baay'eedha waliin beekamu. Dhugaa dubbachuuf aan Itoophiyaatti jiru unqulaalii kan faranjiitii fi kan habashaa qofa. Asitti unqulaalota hedduutu jira jechuudha. Akkamitti kana nu jibbisiistee unqulaalii ani ganama nan jaaladha ganama nyaachuu nan jaaladha unqulaalii sana ergasii jibbee warreen jettanii wanta mul'atu wanta namni ani kana unqulaalii yeroo buusuu namichi agarsiisee jechuudha. Yeroo nyaatamu kuni unqulaalii gurguddaan kun hindaaqoon akka itti buuste ishee unqulaalota akkasii hindaaqoon hin buustu jechuudha. Waan tokko yoo arganii waan tokko wanta nama miidhu tokko gaafa dhugaa dubbachuuf namoonni simbiloon dhukkubsa tokko biyya kana ilaala biyyoota Arabaa kana namni xeenaa qabu namni fayyaa qabu hin jiru. Wanti isaan nyaatan wanti isaan biqa sooran isaanii dhugaa dubbachuuf akimii malee Araboon abadan laazim qoricha nyaatee jiraataa jechuudha. Waan biqa nyaan isaanii intiniin taanii uummanni keenya dhugaa dubbachuuf yoo oyisi atakka dhukkubsate mana yaalaa deebiisaayyuu asitti ilaala namni daa'ima xiqqoorraa kaate kan kiliinii hin nyaanne hin argitanii jechuudha. Maaliif wantoota kan kosora kana waan nyaataniif dhukkuba. Kanaaf wanta tokko waan argan tokko irraa of eeggachuun waliif qooduun barbaachisaadha. Waan akkana amma jobooniin kun dhugaa dubbachuuf ijoolleen tokko nu dhukkubsaa edaa kanatti dhukkubsaa kan jedhan baay'eetu jira. Garaa keessa waan dhiisee cirraashuun bakka na fayyadu wanta nyaadhe isa malee nyaanni asitti natti mi'aawu kan jettanii dirqama dhiisuun isaan arrangeenya isaanii guddanne waan ta'eef wanta nu barbaachisu shaayii keenya daabboo wanta qulqullina qabu yoo sooranne dhibee kamirraayyuu bilisa ta'anii jiraanna jechuudha. Dhugaa dubbachuuf ijoolleen as dhufanii dhukkubsatanii galanii dhukkuba coggaarraa dhukkuba maalishiyoo bakka ijoollee hedduutu dhukkubsate. Biyya Arabaa kana dhufee maal ta'anii dhukkubsatan maal ta'an wantootuma kana bakka wanti isa amma fakkeenyaaf dhugaa dubbachuuf biyya kana argan dhufee ture hin jira garuu wanta isaan nyaatan hunda nyaadhu jechuudha. Wanta ofii kiyyaa beeku qofa ruuzii fi wantoota ofii kiyyaa hojjedhu yookiin ofii kiyyaa beekuun soorata ofii kiyyaa nyaadhaa jechuudha. Malee wantoota akka wanta ofii kiyyaa hin beekne wanta hin jaallanne wanta isaan nyaatan hunda nyaadhu. Kanaaf maaliif fayyaa keetiif illee gaariidha. Wanta amma fakkeenyaaf dhugaa dubbachuuf
maalittiin namoota kanarraa baay'isitanii allaattii beektanii allaattii makoodii jechuudha. Makoodiin beektu miti shiifoo maatu yoo hin qabdu ajjeesanii gaafa nyaatan በጣም ትናዛዘነን dhugaa dubbachuuf እና waan akkasii allaattii waan akkanaa tana tarii nutsuu ta'uu dandeessi tarii nutsuu ta'uu dhiisuu dandeechi wanti beekamu allaattii ajjeesanii nyaatu. Ana waan ofii kiyyaan argeef jechuudha. Kanaaf allaattonni okkee haa taatu wanta lafa deddeemu kana hundumaayyuu isaan hinuma nyaatu jechuudha. Ani maqaa isaa dha'uu hin barbaadu malee waan ani ija kiyyaan argeef waan an beekuuf keessattuu isaaf waan hundaafiyyuu ani ija kiyyaa waan an argeef wanta isaan nyaatan hunda dubbachuun asirratti hin taatu yookiin wanti naasa'u kun amma soba isinitti fakkaata dhugaa dubbachuuf. Kanaafiyyuu wanti kun erga waan akkanaa kanarraa hojjetamee irraa of eeggannoo gochuu qabdu. Dhukkuba ani bichuu baqa kanarraa yoo kana dhiise yookiin nan beela'aa yookiin immoo nyaatan dhabaa miti. Jamaroo dhiisee yoo carraash na fayyadu jechuudha. Sinigale kanaaf immoo wanta kana ergan argee dhugaa dubbachuuf manuma keessatti arguun na jibbisiisee jechuudha. Ani unqulaadii irra ergan dhiisee ture hin jira. Maaliif unqulaadii tarii indaaqoo mana hin jirtu adda baafattee hin beektu kan maalii akka ta'e hin beekamu jechuudha. Amma unqulaadii tokko keessa isa boorrisu kan indaaqoo kanan beeku takkitti sadiitu jira. Sinigale sadii gosa sadii boora sadii anuuf keessaa qabutu jira. Inni maaliyaa kan maalii akka ta'e hin beekamu. Waan akkana kana wanta hin beekne wanta bitamiidhaa dhufu kana keessattuu foon waan akkasii kan maalii akka ta'e hin beekamu. Waan akkana kana nyaachuun gaarii miti. Ijumaan argeef qofa nyaachuun waan isaan nyaatan qofa nyaachuun sirrii miti jechuudha. Kanaaf isaan yoo barbaadan qoricha fayyadamu yoo barbaadan manaa fi deemu ati yoo dhukkubsatte guyyaa takka ciiste waan dhukkubsatte jechuudha isaan baasanii irratti gadi sigatu jechuudha. Kanaaf wanta isaan nyaatan hunda nyaachuu osoo hin taane wanta ofii keetii beektu wanta ija keetiin biyya kee keessatti kan nyaatamu jira baay'eetu jira jechuudha. Nyaachuu dandeessu foon maalii akka ta'e baqa foon gosa hedduutu jira amma biyya kana keessa. Isaan manatti qalaniiti miti kan fidan gabaa irraa isa moosoon beekin akkanumatti kan fidan kan hoolaa ta'ee kan re'ee ta'ee kan maaliif yoo ta'e hin beekamu jechuudha. Re'ee ta'ee kan gosoota biraa ta'e hin beekamu. Kanaaf waan akkasii kanarree nyaachuun gaarii miti isin jedha ijoolleen keenya. So inni dabalataa wanta baqa gaarii miti jedhamee miidiyaa irratti ba'ee beekamu tokkos immoo isoo jedheetuma ani dhugaa dubbachuuf hin nyaadhu. Ijumaan yoo arguun jibbisiisa ani duraayyuu nyaadhu hin jaalladhu foon isaallee natti hin tolu. Gin ergan argee bexaam itti dhugaa dubbachuuf na jibbisiisee jechuudha. Waan akkasitti ijoolleen keenya irraa of eeggannoo godhaa wantoota akkana wanta baqa beektee namatti hin tolle waan nyaanni nyaataa waan godhuun ajjeesu marzii miti garuu immoo booda beektee rakkina eenyu garaa dhukkubbii garaa baqa waa hedduu sitti fiduu danda'an beekamu. Ijoolleen asiran galanii maaf dhukkubsatu maal ta'aniiti kan jedhamu tokko osoo maal ta'anii lafaa ka'anii too kan du'an hin jiru kan du'anii afaan hin jiru isaan kun maal ta'aniiti tarii ana irramakkoo baqa wanta namaan ta'anii tokko dhiisuudha. Waan akkasiiti isiniin jedha irraa of eeggannoo godhaa isinittaafuu jibuunii kanallee nyaachuu baattaa rakkoon takkallee wanta baqa waan namti gaarii ta'a jedhee tokko waan biyya kana keessatti waan akkanaa kana gaariidha jedhee nyaadhu tokko hin jiru jechuudha. Wanta beektu wanta biyya kee keessatti nyaatamu ofii keetii harka keetiin hojjetattee nyaachuu dandeessa. Qixxaa bobaa nyaachuun hin danda'amu. Wanti nyaataniin hin jira. Waan akkasiiti isiniin jedhaa irraa of eeggannoo godhaa isiniin jedhaa sumarraanii dhaamsa kiyyaa. Egaa wanta biraa wantoota adda addaa akka isin bira gahuuf like subscribe gochuun dagatinaa. Wantoota biraatirree wanta argine waliif qooluun gaariidha natti fakkaata.
turtii gaarii qabaadhaa. Nagaan naa tura. Bye.